namoonni baay'een maallaqa hin qaban. Maallaqa argachuudhaaf ammoo wareega baay'ee kanfalu. Bu'aa bahii baay'ee bu'anii ba'u. Warri kun immoo faallaa kanaa maallaqa qabu garuu qabiinsa maallaqaa hin beekan. Sababii kana irraa kan ka'e immoo maallaqa kana balleessuudhaan qisaasachuudhaan tokko jedhanii gara booddeetti deemu. Nama hin gaddisiisu. Isa kanaaf furmaata ta'uu dhufe irra Dajanuu jedhama. Barataa faayinaansii tan ture. Dhaabbata faayinaansii keessan hojjechaa jira. Kaayyoon YouTube chaanaalii kanaa namoota afaan Oromoo dubbatan qabiinsa maallaqaa akka beekaniif, maallaqa isaanii qusachuu akka danda'aniif, invest gochuu akka danda'aniif barumsa tokko dabarsuudhaaf anan. Maarree obboloota koo YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan, like, share gochuudhaan maatii akka taatan sin kadhadha. Maarree egaa subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa yoo taatan tokko barnoota maallaqaa yookaan financial literacy ni argattu. Lama akkaataa itti maallaqa itti qusatan, akkaataa baankii irraa maallaqa liqii argachuu danda'an, gorsa daldalaa akkasumas waa'ee hojii uumuu, carraa investimentii fi guddina dinagdee irratti barnoonni tokko ni darba. Egaa namoonni afaan kana dhageessan subscribe godhaa, like godhaa, share gochuudhaan maatii ta'uudhaan beekumsa horadhaa, maallaqa keessan sirnaan bulchaa, fuulduraa keessan egeree keessan bareechadhaa, ijaarradhaa isiniin jedhaa. Guddaa galatooma.